Guys, Saidon dhufee jira. Airportiin jira naan jee. Airportii deemee amma isi qabaluuf hin deema. Irraan ture beeta. Baay'ee mana ture. Natti aaruun olu guys. Saidon baay'ee natti aaruun olu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota asubara hundi keessan bakka jirtanitti nageenya rabbi isin barakalatu. Ammaan tana airportiin deemaa jira. Hanga dhumatti nuti tura viidiyoo like share godhaa namoonni gartii asubara subscribe godhaa mataadha. Wanni Saidoo faa gartee yoo dhiisanillee nama dhiistu jechuudha. Garuu wanni godhum jiru saahiba obboleessaa dirqama jechuudha. Amma gaa isa fuudhuuf hin deemaa jira. Guyyaanis guyyaa roobiidhaati. Xayyaarri gartee Yemen irraa torbaanitti guyyaa tokko karaa Itoophiyaa dhufaa jechuudha. Baay'een irra ture jira. Karaan cufaadha. Sagalee dhibbata kanaa kaa'ee jira. Wanni godhum jiru. Isti gaa amma airportii seenaan jira jechuudha guys. Guys, kuno seenaa jira. Airportii seenaa jira. Baay'een ture jira guys. Sa'aatiin baay'ee deemee jira. Karaan cufaadha ture. Sa'aan deemee jira jechuudha. Hojii wayillee qabeen ture. Jidduuni. Inshallah asti du'aa godha guys. Baay'een ture jira. Gabtaan kun airportii seenaa jira guys. Saidoon irraan tana gaa. Anuu torbee meeqaan isa eegaa oolee hangana obseen eeguu qabaa jechuudha. Guys, kun airportii dhufeen jira guys. Saidoo bilbilee fi bilan kaasu. Anis baay'een irraa ture. Gaafa eegaan jira jechuudha. Maybe hin baane kaa garuu baheen jira nan jee. Sagalee hedduudha kaa'e. Guys. Saidoon kayyaan isaaf laffee guyyaa meeqa torba meeqa isa eegaa jiru. Sa'aatii lama sadii deemeen jiraan jechuudha. Dhugatti baay'een aare jira jechuudha. Na eeguu na obsu dadhabee deemee jira. Deemeen jira siitu gartee turee bilbila kee cufaadha maal jira. Saidoon gudiina godhe guys. Saidoon gudiina godhe jechuudha. Waan deemee milkoone asiillee gartee Somayyaan biyya Jarmaniin deemaa teeti eegaltee jirti. Viidiyoo waraabdee gadhiisee jirti jechuudha. Ayyuunis immoo waan biraa eegaltee jirti jechuudha. Ani waanuma kana keessaa gartee yoon bahee isaan gidduu gartee dhaabbadhee wareeruurra yoo waan kana gartee dhiisee keessaa bahee hojjetin namni ijoolleen gartee ati waan kana maaliif keessaa hin baane jedhanii gaafatan jechuudha. Ani immoo nama kana gartee wajjin nyaannee obboleessa kiyyaa saahiba dhiisuun gartee naaf hin ta'u. Maaliif dirqama jechuudha. Rakkinni isaanii gartee rakkina kiyyaa. Rakkinni kiyyaa immoo gartee rakkina isaaniiti. Waan kana gartee nama tokko gartee obboleessaan kee gartee rakkina keessa jiru rakkootti gartee dhiistee keessaa bahuun deemuun qaanyidha jechuudha. Rakkina kana keessaa gartee isa baasee obboleessu nagaan taa'e karaa kana gartee siif wayyaati. Waan kana gartee ittiin deebiin jee sanboota yeroo gartee nagatti ba'e irraa fagaachuullee waan jiru jechuudha. Amma walumaa galatti dubbiin santu dheeressu. Saidoo Yemen deemee Yemenitti immoo fuudhee jira jedhanii Sumayyaaleen gartee viidiyoo waraabdee ani immoo hanga wanni kun gartee hangam tokko dhugaadha gartee hordofee dhugaan gartee ijoollee gaafadhu ijoollee sababoota isaa gartee nin gaafadhee abdiilee nin gaafadhee aboo Saidoon gartee dhugumaan fuudhee moo maaliif gartee kana taa'aa jeen gaafadhee yaassu gartee wanni deemaa jiru soba hin fuune rakkina biraa keessa rakkina biraatti jira malee yoo fuudhee gartee inni nu gartee dhokoisu nutulleen gartee akka inni fuudhu gartee ittiin dhiisnu hin fuune naan jechuudha abdiin. Xayyib duuba gartee yoo hin fuudhuun ka ta'u ta'e wanni deemee filleen gartee hin milkooyne maaliif hara biyyaa as hin deebisne hin jennu jechuudha. Kana harratti gartee wal caqacaqaa turre amma gaa tikeetanis mureef hin jira. Saidoon ammaan tana hara biyyaa galee jira jechuudha. Garuu waan gartee ajaa'ibsiisni ta'u garuu wanni shakkee Saidoon gartee yeroo taanuu dhaabbatee taa'ee na eega.
ترى أمان تنا وانسا مدتين بيخو عرفتي كتير يا أسوأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جلت نجير تاجر الحمد لله أنكم ما إن ترتي كابوتي مال تاتي ترتي ستوري أكاسيتي غرادا ما بافت إندمي جلجلاو تلو أنجروف ساعتين ديما أنجروف أدام على الدفع جور بعدين في فيني بولم بربانة سانوا في شينجرا أكاسي أتمالي ترتي مال تاتي إسرائيل أما نجان أدام جلجرا الحمد لله نجان جلجرا سبدتي أشوف أبدي سيء وجرنا جت ترتي جبّات نفكاتين جرتو بالبلا ليس سب بالبلا وتك بالبلا كتير أنت لقو وما تك وأنت تبيكون خلاص إن شاء الله بروفتاني أولدي بما برما قرّة يو كان أتويو قد افتقر دما يو كان موانس أجاد شوان كبوف ميشان ما يركع كبا أولفون كيان أولس إن جدا في نوتة قرّة أولفا إن شاء الله أكمل كبرات نجامي صوت نقول برادة بنا سيتو يو بالبلا كاسوري دوان كان تاتين بيكو ركون سني في بيته سنو مالي ولا قرّة أشي سيجا نانجتة كاتي أنغانا إنوا ماكينة كاف درا ماكينة كبدنا ديتين سيجا ماكينة كبرا كبدنا سوانتي جري كبرا كبدنا دايركتي وغيره دما كبا فدي سيجا dhugaadha ani duraan dursan eegachu garuu tana dura jechuudha yeroo lamaan airportii dhaabbadhee isa eegee hin agarree sanboota galgalachu aboo ani hin dhufne naan jennatti hime jechuudha yeroo ammaan tanaas daffatan illee jechuudha baay'eedhaan gartee shakkee ture jechuudha namicha kun gartee fuudhee jira jedhanii yoo gartee ka fuudhu ta'e meebii gartee hin dhufu jee shakkeen ture garuu akkasumaanuu osuma shakkee jiru jechuudha airportii dhaqeen ture inni ammoo ariifatee deeme jechuudha karaaleen cufaadha ammas xiqqoo gartee hojjootiin qabee ture sanachaan gartee irraa ture innis na eegee hifatee jechuudha akkasitti karaa deemaa deemee jira jechuudha ayyuulleen gartee waan biraa eegaltee jirti dhugumatti ani waa'ee gartee ayyuudha dhugumatti hedduu gartee na dawwaltee khalas jalaa kaasuun idee sagalee dhibba keessee ni bilbilti caal khalas jira natti dhufin jiran jiraachuu qayyi masmarii kan nafin jira ayyuudhaaf maaliif faayidaan qabdu Fadaan qabdu kan jiru nan dhageessu qullaa gartee fiidee jechuun viidiyoo kan laalame qullaa fiidee kunoo kana namni hedduun gartee keessaan dhufee aboo jaartii namaati sitti amaanaa kananii maaliif hin dhorkinan jenna ani immoo akkam jenna dhorkare an gorsuu malee yoo gartee na bira jiraattee yoo gartee mana kiyya olloo hojii galle meebi gartee shaf tumuun hin danda'a halangaadhaan gartee gara fuun hin danda'a jechuudha garuu isii gartee adaamaa jirtu anaas jiru waan hin godhu hin jiru jechuun saba sinicha obboleetti narraa dhaabbadhu jee likki itti hime hanga tokko ofirraa hambisan jira jechuudha amma gaasee ijoolleen gartee kanaanii ifaa bilisatti gartee inni illee gaafate ture jechuudha aboo ayyuu maal taatee naan jee jechuudha aboo ani hin beeku gaa'ee kala sana gartee tana booda gartee waa'ee ayyuudha nan galchu obboleessu jee itti himin jira saba sinicha illee gartee aaree gartee waan baay'ee gaa isa illee itti jira. karaa deemaa deemee jira meebii gartee amma isiidhaan wal harkante wal agartee hin beenen wal hin beene sumayyaalleen jarmaniin deemaatti jirti jarman deemuun ammoo salphaadha miti amma meebii maaliif imbaasiin jarman waan baay'ee si gaafate deemuudhaaf imbaasummaan gartee awurooppaadhaa ameerikaa hundinuu akkama salphatti gartee namnummaan gartee noormaalii birrii qabattee deemuun hin ta'u ulaagaa jira kaartaa manaatii fi maallaqa hanga akaawuntiidhaa qabdu nama bira deemtu maaliif akka deemtu ijoolleen daa'ima eenyu bira deemti waan baay'ee jiraachuu osuma ta'ellee osuma deemullee ta'ee amma maaliif kana jee sumayyaan kaalee modeen gadda viidiyoo gadhiista jarman seenan jira jettee ani amanne jechuudha abadan hin amanne maaliif akkuma isin jee wanni hundinuu gartee piroosesa qaba piroosesa isteeppii takka lama akkas qabachuu torbaanuma gartee hanga kanatti yookaan immoo ji'oomaan ji'a takka kanatti jarman deemuun ani gartee hin amanne jechuudha hin amanne garuu waliin garra isin jarman deeman jiratti amma gaasa idoon amma dhufee jarman ni deemu asitti hafaa waliin garraa jechuudha dhugumatti ani gartee hedduudha rakkadha jira waa'een gartee isaanii kuni hedduun dhiphisa jira jechuudha seedoon ammaan tana yookaan sumayyaadha wajjin gartee nagaa harkatee nagaan ilmaan isaa wajjin jiraachaa hin jiru yookaan immoo mataa isaati wajjin gartee nagaa harkatee jiraachaa hin jiru yookaan immoo gartee ayyuudhaa wajjin gartee nagaa harkatee
nagaan jiraachaa jiru. Ayyuulleen gartee akkuma feete gartee maallaqaa waa'ee maallaqaa malee waa'ee gartee rifeensa kunoo asii gahu. Ani rifeensa kana san gartee obboleetti. Rifeensa kana meeqaan bitiin intan dura gaafadhaa jiran. 50,000 gartee. Mee namni rifeensa 50,000 bitee kaififu gartee jaarsi biran jirre wannummaan gartee kana maallaqa dila kana gartee isii baay'isu maali? Waan hin taane jechuun kuni gartee waliif yaaduu dhabuudha. Hundaafuu ammaan tana waan baay'ee naas ta'u sadan ammaan tana karaa Finfinnee waliin dhufe jee yoo dhufu ta'e dhufe yookaan immoo ani Adaamaa bira deemee inshallah waan jiru dirqamare waan jiru wajjumaan gartee kan sirraa sirreessu kan immoo gartee sirraa hin taane immoo wajjumaan gartee mari'annee furmaata itti barbaannaa jechuudha. Bilbilee fitimmee waan jiru adda baasa nagaa naaf turaadhaaf viidiyoo laashar godha. Waa'ee Sumayyaadha immoo Sumayyaan abadan Jarman hin deemne. Kanaan dhibbatti gartee jala muree nin beekaa jechuudha. Maaliif Jarman yoo deemtu ta'e yeroo hanganatti Jarman deemuun waan hin taane. Maaliif ulaagaa jira. Ulaagaa san gartee hanganatti yeroo hanganatti ulaagaa san guuttee hin deemtu. Yoo ta'ellee gartee asuma keessa dhokottee ganaa gartee deemuudhaaf qophaa'aa jirtita malee inshallah waan jiru hordofee simbiraan hingaa yoo gartee sadoon gartee Adaamaa dhufu ta'e dhufe yookaan immoo bira deemetiin akkuma jee maalatti ilaallaa jechuudha. Akkasii. Assalaamu alaikum.